nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u hunda keessaniif iddoo jirtanitti namoonni nan beenne ani Fitsumin jedhama. YouTube chaanaalii koo kanaaf aaraa kan taatan jechuudha. Guyyaa sanbata guddaa waaqayyoon galateeffannaa, waaqayyoon maqaasaa ol qabnaa. Waaqa isa jiraataa ta'e, waaqa isa ulfina qabeessa ta'e, waaqa isa guddaa hundumaa danda'u kana Gooftaa Yesuus Kiristoosiin teessoo irratti guyyaa nuun kabajannudha jechuudha. Guyyaa nuun ol qabnu guyyoota hundumaa waaqayyoon galateeffannaa. Guyyaan adda goone waaqayyoon itti galateeffannu immoo guyyaa har'aati jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Waaqa isa nu gargaaree, waaqa isa nu wajjiniin ta'ee ba'uuf galuu keenya keessatti nu eegee, nu tiksee, gaarummaa isaatiin tola keenyatu hin taane tola isaatiin, arjummaa keenyatu hin taane arjummaa isaatiin, jabina keenyatu hin taane jabina isaatiin waaqa har'aan nu ga'e kana guddisnee galateeffanna jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Anis kanaafini waaqayyoo isa hundumaa danda'u kana wangeela lallabuu fi otoo hin taane wangeela keessaa iddoo tokko dubbifannee walii wajjin waaqayyoon kadhachuun sagantaa koo keessatti Kiristoosiif laphee koo keessaa iddoo guddaa sababiin qabuu fi waan hojjedhu hundumaa irratti immoo keessaa akka inni dhibuun barbaadu. Kanaafi malee teoloojii baradhee yookaan immoo faarfannaa irratti yookaan wanta garaagaraa irratti utuu hin taane hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee wanta waaqayyoo keessa koo kaa'uu, jireenya koo waaqayyoof kennee, ofii koo waaqayyoof kennee, lubbuu koo waaqayyoof kennee akkan jiru biyya lafaattis himuuf, seexanattis himuuf. Kanaafidha yeroo sanbata guddaa kana yeroo kanatti waaqayyoon kan inni waaqessu, yeroo nu waaqayyoon waaqessinu hojiin seexanaa hundumaa hin diigama, ulfinni waaqayyoon mul'ata. Kanaaf jechuudha maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Har'a faarsaa walumaa wajjiniin faarfannaa qooqa qabnu hundumaatiin waaqayyoon hin galateeffannaa. Dubbannaa keenyaanii, faarsaa keenyaanii, jireenya keenyaanii waaqayyoon eebbisuutu nurra jira jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Dhalachuu kootii jalqabdee na wajjin jirta, nuffitee waa'een baaftuu jettee na dhiiftee yoom beekta. Jabinniif laafinni koo jaalalatti naaf qabdu hin hir'isuu. Dubbannaaf ilaalchi namoota kan kee bakka hin bu'u, yaada kee murteessu. Ilaalchi kee addaa, ilaalchi kee addaa, ilaalchi kee addaa waaqayyoo, ilaalchi kee addaa. Lafa reebuu kortaa sadarkaa koo argita gooftaa, ilaalchi kee addaa. Dhalachuu kootii jalqabdee na wajjin jirta, nuffitee waa'een baaftuu jettee na dhiiftee yoom beekta. Jabinniif laafinni koo jaalalatti naaf qabdu hin hir'isuu. Dubbannaaf ilaalchi namoota kan kee bakka hin bu'u, yaada kee murteessu. Ilaalchi kee addaa, ilaalchi kee addaa, ilaalchi kee addaa waaqayyoo, ilaalchi kee addaa. Lafa reebuu kortaa sadarkaa koo argita gooftaa, ilaalchi kee addaa. Ilaalchi waaqayyoo adda. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Dhalachuu keenyaa jalqabee san wajjiniin jiru. Isinin natti ba'aan keessan anatti ulfaateera utuu hin jedhin
ba'aa keenya baatee amma qaraaniyotti lubbuusaa dabarsee kennee dirqama jaalala isaatii inni ba'ee Yesuus keenya bara baraan teessoo irratti kan galateeffame haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Obboloota koo warri Waaqayyoon gargaaramtanii warri Waaqayyoo isinii wajjiniin yeroottis yeroo maleettis bu'aa ba'ii keessatti Waaqayyoo warri isin gargaare warri isinii wajjiniin jiru harki Waaqayyoo anaa wajjiniin jira. Mana koo wajjiniin jira, dhala koo wajjiniin jira warri jettan Waaqayyoon eebbisa, Waaqayyoon galateeffadhaa. Carraa argattanii carraa amma iddoo kanatti anaanillee na ilaalaa jirtan kanatti galata Waaqayyoof dhiyeessa. Laphee keessan keessa jireenya keessan hundumaa Waaqayyootti dhangalaasa, laphee keessan dhangalaasaati Waaqayyo gooftaa maccaa eebbisa. Dhalachuu keenyaa jalqabee utuu nun buusin utuu nun dhiisin guyyaa har'aan kan nu ga'e Waaqayyoodha. Kanaaf Waaqayyoo keenya guddisnee galateeffanna obboloota koo. Oolmaa Waaqayyoo dubbannaa keenya sheexinnoo kanaan nurraan ba'u. Gochaa keenya sheexinnoo kanaan nurraan ba'u. Galanniif ulfinni guddaan teessoo irratti bara baraan isa duwwaadhaaf haa ta'u. Yesus bara baraan gooftaadha. Wangeela keessaas iddoo tokko dubbisee walii wajjiniin kadhannaa maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 3 kaaseen dubbisaa maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Dubartii hadheeffamtee Yesus duratti dhiyaatteedha mata dureen isaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Barsiisonni seeraa fi Fariisonni dubartii ejja irratti qabamte tokko ol galchanii namoota gidduu dhaabachiisan. Yesus immoo barsiisaa dubartiin kun utuu ejjituu qabamte Museen seera isaa keessatti dubartoonni akkasii dhagaadhaan rukunnee akka ajjeefnu nu abboomeera. Egaa ati immoo maal jetta jedhan. Isaan kana qabanii isa hadheessuudhaaf akkas jedhanii isa qoran. Yesus garuu gad jedhee quba isaatiin lafatti caafe. Isaan garuu ittuma dabalanii waan isa gaafataniif Yesus ol jedhee isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa haa darbatu isaaniin jedhe. Kana booddee ammas gad jedhee lafatti caafe. Isaan dhaga'anii jaarsoliidha hamma warra kaaniitti tokko tokkoon ba'anii adeeman. Yesusin qobaatti dhiisanii dubartiin achuma dhaabbattee hafte. Yommus Yesus ol jedhee dubartii nana meerre isaan namni tokko illee firdii si irratti hin raawwanne isheedhaan jedhe. Isheen immoo tokkollee gooftaa koo jettee deebisteef. Kana irratti Yesus egaa anis sitti hin faradu dhaqi hammaa jalqabdee cubbuu hin hojjetin isheedhaan jedheedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Iddoo kanatti dubartii ejjitee jedhamtee qabamtee fuula gooftaa Yesus Kiristoosiin fidanii jaarsoliidha amma warra kaanitti dhufanii akka seera Museetti dubartiin ejjitee kuni dubartiin cubbuu irratti qabamte kuni dhagaadhaan rukutamtee akka isheen duutudha kan inni nu abboome jennaan. Yesus Kiristoos garuu Waaqa jaalalaa Waaqa dhiifamaa ta'uusaa mirkaneessuuf jedhee gadi jedhee quba isaatiin lafatti barreesse. Isin keessaa namni cubbuu hin qabne dursee dubartii kana dhagaadhaan rukutee ajjeesu jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Cubbuu dubartii sanaa ol kan hojjete isaan keessa jiraachuu danda'a. Waan dubartiin sun goote garas kan hojjete isaan keessa jiraachuu danda'a. Garuu utuu uubaja keenya keessaan baasin utubaa ija keenya keessatu jiru uuba ija obboleessa keenyaa keessatti isa ilaallu sanadha jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf Yesus Kiristoos ergan akkas jedheeti dubartii kanatti namni dhagaas darbate hin jiru cubbuun qabu kan jedhu hin jiru sababii ta'eef hundumtuu cubbamaadha. Cubbuu ishee gararraa kan hojjetan baay'eetu jira sababii ta'eef dhiisanii tokko tokkoon hin ba'anii sokkan jedha. Yeroo sana dubartattiin garuu eessatti haftee Gooftaa Yesus Kiristoos biratti hafte. Gooftaa Yesus Kiristoos immoo isheedhaan maal jedhe? Dubartii nana cubbuun keessii dhiifameeraati lammaffaa deebitee cubbuu hin hojjetin ittiin jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa Waaqa akkasittiin
kaleessa dheengaddaa cubbuun koo baay'eedha. Ani daddarbaa baay'ee hojjedheera. Ani cubbuun koo fuula Waaqayyootti kan na dhiyeessu miti. Ani Kiristoositti araaramuu hin danda'u. Baay'ee cubbuu guddaan qaba jettanii keessa keessanii kan of ceephaatan yoo jiraattan arra sagalee misraachoon isiniif qabaan. Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Iyesuus garaa dhiifamaa qaba. Iyesuus garaa jaalalaa qaba. Iyesuus isattiin namni isin kasasu yookaan isattiin ofii keessan of kasastan hundumaa jalaati isin baasuuf birmadduu isin baasuuf dhiiga isaa qulqulluu kan inni dhangalaase qaraaniyoo irratti ol ba'ee dhiiga qulqulluu kan inni dhangalaaseef cubbuu kana hundumaatti walaba nu baasuuf. Kanaaf arra waamicha tokkoon isiniif qaba. Ani cubbamaadha. Ani fuula Waaqayyootti dhiyaachuun anaaf hin malu. Ani baay'ee cubbuun koo natti baay'ateera. Ani akkatti kadhadhu sin qabu. Akkatti jilbeenfadhu hin qabu. Maaliif yeroon jilbeenfadhu cubbuu san godhe sammuu koo keessa dhufa. Fuula Waaqayyoo duratti akkatti dhiyaadhee Waaqayyoo wajjin haasa'uun qabu sababii cubbuu kootiif kan jettan kottaa gara Waaqayyoo gara Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kottaa cubbuu keessan irraa walaba sin godha. Cubbuu keessan isiniif dhiisa. Inni abbaa jaalalaati. Kan inni dhufeef biyya lafaa kanarra warra qulqullootaaf miti warra cubbamoota baasee gara qulqullummaatti fiduudhaaf. Isa duukaa dubartii sanaanii erga isheen cubbuu sana gootee dhagaadhaan rukutamuu jalaa erga ishee baaseeti dhaqi itti fufii cubbuu sana hojjedhu hin jenne Gooftaa Yesuus Kiristoos lammaffaa ittiin deebiin lammaffaa cubbuu sana hin godhin ittiin jedhe malee. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Lammaffaa guyyaa arraa booddee ani Kiristoosii wajjiniin murteeffadheen jiraachuu barbaada. Hidhaa cubbuutti hiikamuun barbaada kan jettan arra guyyaan keessan Kiristoos Yesuus duratti jilbeenfattanii fuula isaa duratti utuu namaan hin mari'atin Kiristoosii wajjin mari'attanii fuula isaa duratti dhiyaattanii cubbuun keessan isinirraa lafatti gadi nama. Cubbuun keessan isinirraa waanjoon cubbuu isinirraa kufa. Arra kottaa gara Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Arra jiraataa isa ta'e, waaqa isa ta'e, waaqa dhugaa isa ta'e, karaa isa ta'e, abbaa isa ta'e, mootii isa ta'e, jaalala isa ta'e, abbaa dhiifamaa isa ta'e gara Kiristoosiin kottaa. Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Haleluuyaa. Iyesuus bara baraan jiraataadha. Kanaaf arra mata dureen koo adheeffamuu keessanii namoonni isaan isin adheessaniin ofii keessanii of adheessitaniin Waaqayyoo irraan fagaatina mana qulqullummaa irraan fagaatina. Kottaa Waaqayyoo garaa dhiifamaa qaba. Kottaa Iyesuus Kiristoos warra cubbamootaaf dhufe. Kottaa gara Waaqayyoo garaa araaraa garaa dhiifamaa qaba. Kanaaf Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Isinii abdii kutattanii cubbuu keessatti kuftanii lammaffaa anaafoo naan dhiifamu jettanii ittuma fuftanii kan cubbuu hojjechaa jirtan yoo jiraattan kottaa gara Waaqayyoo. Arra sagalee kanan isiniif qaba. Arra sagalee misraachoo kanan isiniif qaba. Iyesuus Kiristoos isin jaallata. Iyesuus Kiristoos garaa dhiifamaa qaba. Gara isaa kottaa itti of kennaa. Karaa keessan hundumaa isiniif qajeelcha. Karaa irra deemtan hundumaa Kiristoositti kennaa. Inni karaa jireenya dhugaadha. Kanaaf obboloota koo arra guyyaan keessan guyyaan dhumaa arra Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Yeroo inni dhufaatiin Waaqayyoon beekamu yeroo dhufaatiin Gooftaa Yesuus Kiristoos hin beekamu. Kanaaf qophoofnee warra zayitiin isaanii jalaa dhumee ganaa bitachuuf utuu gabaa dhaquu dhufuu balballitti cufame akka hin taaneef gooftaan nu gargaaru. Kottaa zayitii keessan qabsiifattanii yeroo Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufu ibsaa ulfinaa sana qabattanii akkasin eeggattaniif arra sinana feera waamicha ulfinaa kana gara Kiristoositti isin waama. Iyesuus Kiristoos karaadha. Iyesuus Kiristoos dhugaadha. Iyesuus Kiristoos jireenya. Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Isa malee karaan hin jiru. Isa malee dhugaan hin jiru. Isa malee jireenyi hin jiru. Kanaaf kottaa gara Waaqayyoo kana. Kottaa gara mootii kana. Kottaa gara isa ulfina qabeessa kana. Kottaa isa gara jaalala qabeessa kana. Kottaa gara isa cubbuu keenya nuuf dhiisu kana. Kottaa gara isa hundumaa danda'u kana. Iyesuus bara baraan jiraataadha. Haleluuyaa. Obboloota koo kottaa gara Waaqayyoo qabbana isiniif kenna. Waaqayyo jaalala, Waaqayyo ulfina nuuf karaa keenya, Waaqayyo nuuf simboo keenya, Waaqayyo nuuf ulfina keenya. Abdiin kutatina waan hundumaatti waan xinnooti waan guddaattis abdiin kutatina. Kiristoos nuuf abdii keenya, Kiristoos nuuf jireenya keenya, Kiristoos nuuf ibsaa jireenyaati.
waan hundumaa dhiisnee karaa keenya hundumaa karaa isaarra yoo buufanne inni waan hin uyyaanne hundumaa wal nuuf qixxeessa. Attamiin godha laata kana oo darbuun danda'u bakka asittiin dhaabbadha kana caalaa adeemsi koo addan irratti dhaabbatattanii abdii kan kutattan yoo jiraattan abdiin keessan kan inni haara'u Kiristoos Iyyesuusiin karaa dhugaan kan inni jiru Kiristoos Iyyesuusiin kottaa gara gooftaa Yesuus Kiristoos qabban argattu kottaa gara gooftaa Yesuus Kiristoos jireenyi keessan hin bareeda Iyyesuus Kiristoos bara baraan jiraataadha. Hallelujah, hallelujah. Iyyesuus bara baraan guddaadha. Iyyesuus bara baraan jiraataadha. Mootiin ulfinaa kun maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Iyyesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo bara baraan gooftaadha. Inni du'a jalaa nu miliqse, inni karaa keenya ta'e, inni abbaa keenya ta'e, inni Waaqayyoo keenya ta'e, inni oolchaa keenya ta'e. Iyyesuus bara baraan gooftaadha. Kottaa gara jaalallee kana, kottaa gara michuu kana, kottaa gara Waaqayyoo isa hundumaa danda'u kana. Isin biyya lafaa keessa joortanii ammeenyi biyya lafaa kan isiniin joorse jireenyi biyya lafaa kan isiniin joorse kottaa boqodhaa Kiristoos keessatti kottaa boqodhaa ayyaana Waaqayyoo keessatti Kiristoos isin boqochiisa ayyaanni Waaqayyoo isin boqochiisa ulfinni Waaqayyoo isin boqochiisa kottaa obboloota koo arra waamicha kanaafan iddoo kana dubbise maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu cubbuu keessanii sodaattanii daangaarra qabattanii daariirra kan dhaabattan yoo jiraattan kottaa ol seenaa Iyyesuus Kiristoos isin simata arras garaa jaalalaa qaba arras garaa dhiifamaa qaba arras garaa ulfinaa qaba Waaqayyo gooftaan ulfinaan si ga'uuf cubbuu kee siif dhiise irra daddarbaa kee siif dhiise karaa hundumaa Waaqayyo si geggeessuuf si duukaa jira kottu arra gara isa ulfina qabeessa kana kottu gara Waaqayyo kana ko anaaf qabbana ta'eera anaaf jireenya ta'eera an dhuga baatuu isaati kottu gara Waaqayyo kottu ulfina qabeessa Waaqayyo kottu araara qabeessa Waaqayyo Iyyesuus Kiristoos bara baraan jiraataadha. Hallelujah, hallelujah. Iyyesuus bara baraan gooftaadha. Iyyesuus bara baraan gooftaadha. Kan akka Waaqayyoon jiru hin gowwoominaa obboloota ko hin gowwoominaa obboloota ko kottaa gara Waaqayyo kottaa gara Iyyesuus Kiristoos isa ulfina qabeessa kana kottaa cubbuu keessan isiniif dhiifama kottaa jireenya bara baraa argattu arra biyya lafaa irratti yoo isinitti badeeyyu arra biyya lafaa irratti wanti isin yaaddan hundumtuu isinii guutuu yoo dideeyyu jireenya ulfinaa tokkotu jira innis maa inni jireenya bara baraati ol gubbaa Waaqarra gaafadhannu innarra beelofneerra jennu innarra dheebonneerra jennu innarra daarreerra jennu kun hundumtuu inafa dhiphinni biyya lafaa inafa dhukkubni inafa dhiphinni inafa Kiristoositti biyya lafaa irratti asitti qabamtan yoo jiraattan achi immoo ol gubbaa Waaqarra mana ol gubbaa Waaqarraatti immoo akka lafa attuun hin inanne lafa saamtuun hin saamne lafa hin samne ol kaawwadhaa ulfinaan Kiristoosii wajjin jiraachuuf yeroos ulfinaan Kiristoosii wajjin jiraachuuf amma biyya lafaa irratti wanti isin gootan hundumtuu ol gubbaa Waaqarratti walitti isiniif qabama gaarummaa isin gootan arjummaa isin gootan waaqessuu isin gootan hundumtuu ol gubbaa Waaqarratti isiniif kennama arra yoo wanta biyya lafaa hojjettani birrii isiniif kennuu danda'u wanta garaagaraa isiniif kennuu danda'u inni sun garuu jireenya lubbuu keessanii oolchuu danda'u garuu Kiristoosiin waa'ee Waaqayyoo yoo dubbattan waa'ee Waaqayyoof dhugaatti yoo jiraattan karaa Waaqayyoo irra yoo adeemtan jireenya bara baraa argattu Iyyesuus gaafa ulfinaan dhufu ulfinaan isin simata mirga isaa teessu akkuma nama mirga abbaa jiru isinis mirga isaa taatanii Kiristoosiin faarsitu Kiristoosiin waaqessitu inni jireenyatti isin jiraachisa du'a jalaa sin baasa karaan dhugaan isa duwwaadha kottaa hin gowwoominaa gara Waaqayyoo sandumaa danda'u Iyyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Hallelujah. Obboloota ko dhugaamatti hin gowwoomnu biyyi lafaan soba hin guutu yeroo hundumaa dadhabbiidha yeroo hundumaa fiiguudha yeroo hundumaa faataa namaan laatu garuu aragalfii keenya kan nuuf ta'e Kiristoos Iyyesuus da'oo keenya nuuf ta'e Kiristoos Iyyesuus gara isaatti baqadhaa gara isaatti baqadheen ooliyan jireenya koo gara isaatti baqadheen ooliyan kanaafi arra dhuga baatuu isaa ta'e fuuldura keessan taa'ee kanan isinitti dubbadhuuf waa'ee Waaqayyoo gochaa isaa argeen ijoollummaa kooti kaasee kan na miliqsee na fide Waaqayyoodha baay'ee wanti na ajjeesu baay'eetu ture wanti na galaafatu baay'eetu ture wanti jireenya koo galaafatu baay'eetu ture garuu kan na eegee jireenya koo arraatiin akkasittiin Waaqayyoodha inni na bareeche Waaqayyoodha inni ulfina natti godhe Waaqayyoodha inni simboo naaf kenne Iyyesuus Kiristoos arras isiniifis simboota arras isiniifis karaata arras isiniifis jaalalata kottaa gara Waaqayyoo kottaa gara ulfina qabeessa kana maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu kanaaf gabaabsinee Waaqayyoon isin duukaa galateeffadheen achumaan sagantaa koo kana xumuraa ulfinni isaa galanni isaa Waaqayyoof haa ta'u Iyyesuus bara baraan gooftaa hundumaa dandeessu
abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos teessoo irratti ulfina qabeessa taate kan jiraatu ati bara baraan waaqayyoodha. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa maccaa obboloonni koo sagalee amman dubbadhe dhagaanii yaa waaqayyo cubbuu isaanii keessaa yaa waaqayyo radaddarbaa isaanii yaa waaqayyo isaanii sodaachise isa akka dhagaa isaaniitti ulfaate keessaa gooftaa ba'anii si duukaa waan bu'aniif si yaa galatu. Yaa waaqayyo gooftaa arra namni tokko namni lama yaa waaqayyo gooftaa gara keetti deebi'ee si duukaa yoo inni ta'e yaa waaqayyo siif gammachuudha. Anaafis yaa waaqayyo gooftaa gammachuu guddaa. Yaa waaqayyo gooftaa laphee obboloota kooti booji'adhu. Ati yaa waaqayyo gooftaa isaaniin gargaar. Wanta isaaniin rakkisetti, wanta isaaniin dhiphisetti, wanta isaaniin kana darbuu hin danda'u jechisiisetti gooftaa ati darbitee yaa waaqayyo gooftaa ibsaa jireenyaa isa ta'e jireenya bara baraa isa ta'e yaa waaqayyo gooftaa ulfina keen isaaniin millachuun jaalala kee haa ta'u. Gara isaanii dhaqi tokkoon tokkoo isaanii qaqqabadhu. Ulfinni kee yeroottis yeroo maleettis isaanii wajjiniin haa ta'u. Ayyaanni kee isaanii wajjiniin haa ta'u. Eegumsi kee isaanii wajjiniin haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii kan gaanu jaalala keetti qabamanii akka isaan hin jiraanneef raaree cubbuu keessa akka isaan gangalataniif kan isaaniin qoru ergaan dukkanaa ergaan ammeenyaa maqaa gooftaa Yesuusiin obboloota koorraa kan hidhame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin obboloota koorraa kan hidhame haa ta'u. Jaalalli kee duwwaana raawwatu, ulfinni kee duwwaana raawwatu. Yaa waaqayyo gooftaa siin qabaatanii yaa waaqayyo ulfinatti ce'u yaa gooftaa Yesuus Kiristoos as isaanii wajjiniin ta'e ati isaaniin gargaar. Jaalala keetiin isaan duukaa ta'e, ulfina keetiin isaan duukaa ta'e, qaqqabannaa keetiin isaan duukaa ta'e. Waaqan dumaa dandeessu galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Guyyaan kun kan keeti, barri kun kan keeti. Yaa waaqayyo gooftaa dhukkubni bara keessa deemu, yaa waaqayyo gooftaa dhiphinni bara keessa deemu, yaaddoon maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo gooftaa obboloota koorra kan darbe haa ta'u. Mana obboloota kootirra kan darbe haa ta'u. Dhala obboloota kootirra kan darbe haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bubbeen yaa waaqayyo bubbisu hammeenyi kamiyyuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin obboloota koon argatiin kan inni ilaalaa jiran kanan argatiin maqaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaarra kan sin beenne hundumtuu yaa waaqayyo gooftaa ulfina kee haa baru. Ayyaanni kee isaanii wajjiniin haa ta'u. Eegumsi kee isaanii wajjiniin haa ta'u. Simboon kee isaanii wajjiniin haa ta'u. Yeroottis yeroo maleettis isaanii wajjiniin ta'e ba'uuf galuu isaaniitti hundumaatti gooftaa ati isaaniin gargaar. Yaa waaqayyo koo galanni siif haa ta'u. Waan guyyaa keenya bareechiteef waan nu wajjin jirtu waan nu geggeessite hundumaaf ulfaadhu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Gooftaan dachaa sinaa eebbisu waaqayyo bara baraan ulfina isaa keessatti sinaa eegu. Warri waaqayyootti jaallatamtanii ulfina waaqayyoo eeggachaa jirtanis eebbifamaa. Galanniif ulfinni guddaan waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu. Ani sagantaa koo sanbata akka kanattiin itti fufaa. YouTube koo kanaaf aaraa kan taatan yoo jiraattanii sagantaa koo sanbataa kanarratti hirmaachuu warri barbaadanii laayikii, sheerii, koomentii, sabskiraaybii gochuu hin dagatina. Maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Waaqayyo gooftaan isinaa eebbisu. An kan isinii wajjin ture Fitsumidha. YouTubein koo kun Fitsum Mucaa Yesuus kan jedhudha. Baay'ee galatoomaa. Bye.